nagaan isiniif haa guddatu kabajamoo jaalatamoo kan taatanii obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii hiriyoota koo kan taatan Eelsaatuuf jalatti kan argamtan akkasumas ammoo arra gara Eelsaatuutti kan dhuftan hunduma keessanii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa guddatu. egaa arra salaaxaa fattuusha jedhamu hojjechuu barbaade isa ammoo wal wajjiin hojjannaa akkamitti akka hojjedhu isinitti mul'isa. egaa salaaxota kiyyaa dhiqeetinii mureetinii bifa kanaan asitti ammoo qopheesseetiin jira. asitti kan argitan kun kasiidha, timaatimaa fi isinitti mul'ataara yoo ta'e kunooti kiyaarri jira, shunkurtiin jira isinitti dhiyeessaa kun akkuma argitan kana inni kun kana asitti ammoo kun ammoo baqdoon isaa inni sammoo dhiqamee kun bifa kanaan murameera. asitti ammoo wanta lama argitu kun ammoo asiin bifa kun naanaadha, kun rijlaa jedhama. isa kana miiceen jiruyyuu sababni isaa yoo otoo ammoo daddafeeti yeroo san miicee keetiin gara ammoo salaaxatti dabaluu qaba. yoo amma miiceetiin jedhe xiqqoona jala ammoo qoora waan ta'eef akkasitti jaa'izuma godhee qopheesseetiin jira. inni biroo ammoo inni guddaanii soosa isaa akkamitti hojjedhaadha. egaa asitti kun akkuma argitanii walitti makeera. kanas erga makeen booda viidiyoo kiyyatti as deebi'eetiin jira. inni kuni kan argitanii as keessa maaltu jira? apple vinegar, zayitoonii, tuum, ashaboo, soogidda jechuudha. xiqqoo sukkaara xiqqootti godha. isa kana hundumaa kana jalatti buufadheetiin jira. hammam fayyadamte yoonaan jettanii inni guddaa isin mul'isu bikka kana kun olaala bikka kana baay'ee xiqqoodha. kanasitti tuuma buufattan jechuudha. isa booddee sirriitti akka inni wal ga'u akka inni xaa'ima fidu sirriitti waliin dha'uu qabdanii yookiin garuma gara taa'ee taa'a. apple vinegariinii fi zayitnillee tuumiinillee adduma addatti ta'a. kanaaf yoo akkuma nu waliin dhoofnuun bifa isaa jijjiirata dhugaa. akkuma nu cadhifnee akkana dhoofnuun daalachataa deema wannaan kun. sukkaara immoo hammam buufta isinitti fakka. egaa isin ashaboo callaa hojjechuu hin dandeessanii. egaa an akka hojjedhutti sukkaara bikka kunoo kana xiqqooma isinis kun amma sukkaara jechuu hamma kana isa kanatti buuseetiin jira duratti jechuu amma ittiin buusu isinitti agarsiisuu fi kana booda ammoo ashaboo keessan hamma isinii ga'u kun ashaboodha. ashaboo keessan hamma isinii ga'u isintu beekaa itti buuftanii kana booda akkas waliin dhooftaniitiin sirriitti yoo inni wal ga'eetiin jedhe mi'aa isaa yookaan ammoo soogiddiiniif sukkaarri akkasumas kan walitti maxxan kunniin akka wal fudhate soogiddi akka ga'eeru ilaaltanii isa booddee ammoo asitti iddoo kanatti walitti makaa. kanas ammoo kun ammoo asitti argitan kun baqdoonisa kanallee asitti buusaa. kanas immoo kun naanaa fi rijlaa kanas immoo asitti buusa jechuudha. isa kana irraan ammoo kan biraa kan fayyadamtani. inni biroo ammoo kan fayyadamtani kunoo kana inni kun egaa akkuma beektanii Aisha qixxaadha. isa sanii maal gootanii ani kana kan gorseeru zayitaan utuu hin taane zayitaan xabbasee utuu hin taane kunini firoonii keessatti gogama kana mummureetini bifa kana fideetiin jira. egaa isa kana dhumarratti kanneen hunduma kan argitan kan erga waliin maktaniin booda soosa isaas eega maktaniin booda isa kana gubbaarratti akkas bubuuftan jechuudha. bifa kanaan hojjetama. booddee yeroo ammoo walitti maku isinitti agarsiisa. fattuushni kiyya kana fakkaata. bifa kanaan hojjedha. baay'ee namatti mi'aa yemmuu nyaatamu.
namatti tola. Egaa hojjedhaatii fi koomentii keessan jalaan naa kaayaa yaada qabdanii viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naaf ta'a. Egaa kana fakkaata kanarraa tole kuno amma walitti dabaluuf ta'a. Kan biraa ammoo kaanii duratti hambiseetiin jiru leemoonadha. Leemoona asitti asiira isaan qaba. Leemoona kana itti dabala. Appil vinegarii qaralleen qaba. Amma ammoo leemoona kanarraallee xiqqoo itti buuftan akka kanatti itti buuftanii bifa kanaani gaagala kanaan walitti mattanii kana booddee isaan argitan kana walitti makaa asitti qopheeffadhee jira. Waan itti maku kunoo amma kanatti hojjechuuf ta'a. Hunduma isaan hojjedhu iyyuu irraa qooda waan ta'eef asitti hojjedha waliin haa hojjennu. Egaa kuno asitti buusee jira. Amma immoo kana kuno miiceetiin jira. Inni kuni naanaa fi rijlaadha. Inni kun immoo akkuma argitan kana bifa kanaan akkana walitti mattanii kaatanii kan asitti waliin dhayaatiin jira. Haa walitti sirriitti naa makamuufi egaa kuno bagdoonosa naanaa kun ammoo rijlaadha. Kun ammoo akkuma isinitti qaramudde kasii fi timaatimii kiyaara shunkurtiidha. Kuno isa kana kuno amma walitti kuno dabala jechuu itti buusa. Egaa harka tokkoon hojjechaara waan ta'eef naaf kolcha. Kanaan walitti dabaltu. Egaa akkuma argitanii walitti dabaleetiin jira. Amma kana na hafe kun akkuma qarasiniin jedhe isa kana irratti battantanneen inni biroo immoo majalaa dhumateera. Wanti kun maqaa isaa akkana irratti battantanii egaa bifuma kanaan qophaa'aa kana fakkaata. Fattooshni isa kana fattooshni adda. Hundi keessanuu haala kanaan hojjechaatiin fayyadamuu hin dandeessanii baay'ee baay'eessa nyaata ammoo yookiin qaama keenyaafis ammoo waan gaarii ta'e waan ta'eef hundi keessanuu bifa kanaan akkasumas ammoo bakka hojjanitti akka kana akka salphatti hojjanii dhiyeessuun hin danda'ama isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa. Salaaxaa biraatiin walitti deebinaa. Egaa fattooshni kiyya walumaa galatti kana fakkaata. Komentii keessan laayikii sheer naaf gochuudhaan wal duukaa buunu isiniin jedha. Baay baay.